nagaan nu ga'e wallah firriin. Barri haaraan bara badhaadhinaa, bara jabinaa, bara gabbinaa, bara nagaa, bara waa hunda keessatti milkoofnu Rabbi nu haa taasisu. Rakkoof gidiraa baay'ee rakkina dandeessanii bara 2015 baga nagaan geessanii. Uummanni keenyas akkuma kanaan dura miseensa poolisii keenya cinaa taa'ee dhaabbatee hojii kamiyyuu kana caalaa hojii nageenyaa akka dabarsuu danda'u. Qindoomina hawaasa keenyaatiif abbootii gadaa, dargaggoota keenya, dubartoonni, kutaan hawaasa adda addaa, abbootiin qabeenyaa, qaama nageenyaa poolisii keenya waliin qindaa'uudhaan hojii nageenyaa bal'aa godina keenya keessatti hojjetameen gaafa nu walii gallu garaa waaqaan gammada kottaa tokkummaa umnii kunuunsinu aadaa. Hundi keessanuu qorra roobaaf ganna bacaqqee dabarsitanii ifa barii birraaf baga nagaan geessan jechuun barbaada. Dagabaa asaadaarii gibe. Dagabaa asaadaarii gibe. Sodaa amiyaa gootako. Birraa birraa urgaa'e abaaboon daraaree ayyaana hoggaatiin nagaan nu ga'e wallah firrii namni wawwame nyaatee dhugee gammadee bashaadee.